jaallatamu bagammadan baga gammannes ninjacha kun waraana bilisummaa Oromoo zooni kibbaa cibra Soddomboro sadaasa 24 marsa bilisummaa yookaan marsa mala gara Finfinneetti baga wajjin gammanneef baga gammadan ninjacha ogeessota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa keessa kan irratti argame si waliin tur anjaalna di Oromoo hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Lati saalamaan nagaa Oromoo teeni nagaa ora bula doga hanga faman nambula manda ida baraba Oromoo teeni bilisum intaayomna eebide bahayo hormata bultuna tawfolti tahayoy ayye namtote na amine nugageza ora bula doga na jannani amine nugageza eebiti naga eebahayo eebmilki eebgambachu eebba gabrna istumramtu eebba bilisumma Ayah mengulang bersama orang-orang Jira. Ayah sekarang kena kumrei hujannya waldura doban itu kayaknya jera pokok lama sedih jennetin sekarang kayaknya semu jeruan tadi hingga tumur sekarang kayaknya tuh sana kemudian turkan sama. Gegeefattoota daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu qophiilee keenya guyyaa irraatiif qopheeffanne walduraa duubaan isiniif dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Nufi gegeefamaa sirna alaabaa baasuu kan geessu alagaa zooni kibbaa cibra Soddomboro kan ta'e jaallii kan gurraachaatiin sirni alaabaa baasuu guddaadha. Amaleeni asitti nismadha jaallii kan gurraacha jaallii kan alagaa zooni kibbaa cibra Soddomboro jaallii kan gurraacha amaleen asitti nismachuudhaan sirna alaabaa baasuu akan rufi ormasisan amle misrada gani gangurata adaga ugo gotu batimba Soddomboro gani gangurata amle jalatona orahla dina Nuga Oromoya Amaleya Baga Barjawan Yatani Wanda Sirtani Arligetan Baga Huya Adda Ha Huya Amado Ebetarati Hon Adda Jajjabe Jedang Karmatu bisa cebur Baga Yalini Hone Baga Yalini Kannane Badan Zengut Atasanas Kandaloni Waraana Bilisummaa Oromoo Kasindarta Gargaraati Asitti malaan keessummoonni keenya Cibra Oda Abeelaatii fi Cibra Lagdambii irraa asitti malaan Jaalala Barsalamniitiif jaalala qomsa guutuu asitti hirmaatanii waan jiraniif kanaafuu baga nagaan dhuftanii isaniin jedha kolmaanii gammannee iddoo kanatti waliin argamne akkasumas eeggantoonni sadarkaa gargaraa iddoolee gargaraa irraa imalaniitu jiran miseesooni waraana bilisummaa Oromoo akkasumas sabboontoonni Oromoo akkasumas maatii wareegamtootas maatiin qabsaa'otas deeggartootas tumsitoota qabsatana baggammaddan bagoomni nagayyanne baggiyyaan jifanneedha wajjin geenne baga xeyyir qabsatana Gegeefattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu kan haasaa sagantaa eebbaa kana ilaalchisee haasaa mi'aaf jaallatamaa godhaa jiru diiban gurraachaa jaallatamaa keenya hamileen nu simadha. Datti barbaada galateeraa injifannoo kanaaf Oromooti baggammaddan bagoomni gammallee hamilee agam jannatti natti dhaga'ama hawaasni eeggama sitti argamu.
Gegeefattoota daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamoo kun gadaadhaa jirtan eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa cibra sossobbooro marsa bilisummaa marsa mala gifraa Finfinneetti jedhu marsa bilisummaa baga gammadan isiniin jechaa kan taataa jirtan eebbifamtoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa cibra sossobbooro gegeefattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamoo baga gammadan isiniin jedhu bagooliin nu gammadan. Kan daawwattaa jirtan kun eebbifamtoota zoonii kibbaa cibra sossobbooro marsaa bilisummaa baguma ammallee ergeebiin bagum badhaasoonii guyyaarraa sadaasaa 24 guyyaa eebbi jajjabee zoonii kibbaa cibra sossobbooro marsi bilisummaa kanaan isiniin ga'e nuun ga'e. Waan tiraaf gammachuu waan diinaa fi maateef naasuu eebbifamtoota wallaggaa cibra sossobbooro marsaa bilisummaa yookaan marsaa 11ffaa bagittiin isin ga'e jaalattootaa fi deeggartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo hundinuyyuu baggammaan. Akkuma duratti san beeksifne sirna alaabaa baasuu kan nu gaggeessu ajaja zoonii kibbaa cibra sossobbooro kan ta'e jaalliiwwan gurraacha sirna alaabaa baasuu nu gaggeessuudhaaf asitti argamee jira. Kanaafiyyuu sirna alaabaa baasuu sagantaan jalqabuuf waan taateef walumaan hordofu. Geeffattootaaf daawwattoota raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaa jaallatamu kun sirna alaabaa ABO kan ittiin baasan yoo ta'u liiban gurraachaa kan nu baasu ta'a hamileen nu simaddaa nuuf daawwadhaa'in. Ayo, nanti ya. Hari alana fartif. Tip. Ya. Sad. Bande garumara bana
sirna alaabaa baasuu gaggeeffamee jirra. Jaalliiwwan gurraacha alaabaa baasuu yadannoon jaallan qabsoo bilisummaa jecha kennan kanaaf warraatti 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 isaaniitu qabamanii